Ashamaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee torbanoota darban xiqqoo walirraa fagaannee waan turreef dhiifama gaafachaa odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirraa. Turtiin keessan hamma dhumaatti nu waliin haa ta'u affeerraa keenya. Xannachi keessa Oromootti biqilee nagaa Oromoo dhorkuu tokkummaa Oromootti farra ta'uu shaneen Oromoon waliin dubbachuun yakka jedhee falma. Akeekni mormii shanii immoo balaa badisaa roga maraan itti dhufee dhoksuu fi jira jechuudhaa fi Keniyaan shanii sololoo keessaa mandheeffatee ture akka gaariitti ariitee tumamaa jirti. Kaan harkaan qabamaa lafa dhaabbiif ta'umsaa dhorkamanii jiru. Waaroo salphinaa dachee irratti ishee mudatee haguuguu fi rakkoo keessoo ishee gara alaatti harkiftee qalbii namaa qara dabarsuuf abaa'oo fi kaafaa'oo tololaa oofaa jirti. Kunis bishaan hin kaasu kan galanni nyaatee hoomachaa qaqqabataa akkuma jedhamu shaneenis galaana badisaa ishee liqimsee jiru ibsa ejjennoon haguuggachuuf dhamahaa jirti. Salphina Keeniyaatti ishee mudatee ibsi ejjennoo kan haguuguuf miti. Odeeffannoo dabalataan daldalli siyaasaa ABO fi KFO akkuma itti fufetti jira. ABO'n Daawud Ibsaa fi KFO'n Mararaa Guddinaa haa ceenu yeroo jedhan aangoo haa qabaannu jechuu isaaniiti. Garuu yaadrimeen ce'umsa sanaa osoo hin taane qe'ee sabaatti nagaa sabteessuu, misooma mirkaneessuu fi tokkummaa jabeessuu ture. Dheebottonni aangoo ammoo carraa argame maraan dheebuu aangoodhumaa odeessaa oolu. Mootummaan ce'umsa biyyaalessa Oromiyaa KFO fi ABO'n ijaaramu jalatti ABO shaneen bosona jiru humna nageenya Oromiyaa ta'a jedhanii akka ilaalcha jaarsolii kanaatti ABO'n shanii daggala keessa jiru kun damee waraanaa KFO fi ABO'ti jechuudha. Kanaan dura waraana kana waliin haasawaa fi hariiroo qabdu jechuudha. Haasaa fi murtiin keessan eessa deemaa jira? Karaa nagaatiin hojjenna jechaa eenyuun goomsaa turtaniin gaaffii uummata bal'aadha. Egaa kanumaaf imalli ABO fi KFO daldala jenne. Egaa jaallatamtoota keenya qophii keenya asumaan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.